Eenyi baay'ee gaagama sababii kuufama namaa qabuuf jecham Oromiyaa keessatti baqachuun walajjeesuun kan hammaateef sababa kanaanii jiran abbaan gadaa goobana hoolaan gareen lamaan Oromiyaa keessatti wal waraanaa jiran rakkoo isaan jidduu jirtu mariidhaan furachuun gaagama uummata Oromoo fi Oromiyaa irra ga'u hambisuu qaban jechuun waamicha taasisaniitii jiru. Lolli waraana bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa gidduutti Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru gaagama lubbuun lammiilee kumaatamaa irraan gahuun hubaatii guddaa dhaqqabsiiseetii mootummaan Itoophiyaa maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun bara 2019 irraa jalqabee kibbaa fi milixa Oromiyaatti duula waraanaa garee waraana bilisummaa Oromoo irratti kan geggeessaa jiru yommuu ta'u, booda irra duulli waraanaa kun giddu galeessa Oromiyaa fi kibba baha Oromiyaatti babal'ateetii jira. Duula waraanaa kanaan loltoonni mootummaa lammiilee nagaan qabata da'oo waraana bilisummaa Oromoo jedhuun ajjeesuun, hidhuun, reebuun, qabeenya saamuun manneen qonnaan bultootaa qabeenya waliin gubuun gaagama hamaa keessa buusaniitii jiru. Ammas haala wal fakkaataan Oromiyaa keessatti tarkaanfii fudhataatii jiru. Addatti duulli manneen qonnaan bultootaa ibiddaan barbadeessuun bal'inaan adeemsifamaatii jira. Bitootessa bara 2022 irraa jalqabuun duula farra riphee lolaa jechuun Oromiyaa irratti waraana kan bane mootummaan Itoophiyaa gochoota farra namoomaa ta'an uummata irratti raawwataa jiru itti fufee jira jedhamuun quuqamtoota mirga namoomaatiin qeeqamaatii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa biyyaaf yaaddoo hin taane irraan geenyee jirra jechuun ministeera muummee dabalatee qondaalonni biltsiginnaa dubbatanis waraanichi kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti humna isaa babal'isaa jiraachuutu mul'ata. Waraanni Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kun dhaabbachuun mariin hunda hammate akka adeemsifamuuf waamichi namoota siyaasaa abbootii gadaa paartilee morkattootaaf dhaabbilee mirga namoomaaf falmaniin taasifamus mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin waraana bilisummaa Oromoo waliin marii osoo hin taane waraanaan balleessuu qofatu fala ta'a jechuun lola adeemsisaatii jira. Lolli Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru yoo hin dhaabbanne Itoophiyaan nagaaf tasgabbii argachuu hin dandeettuun yaada xiinxaltoota siyaasaati. Yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa tibbana barattoota eebbisaatii jiru. Seenaan eebbifamtoota baranaa tokko tokko mata duree oduu ta'ee miidiyaalee idilee fi hawaasaa irra jira. Abrahaam Birruu seenaawwan eebbifamtoota kanneenii keessaa hanga tokko isinitti hima. Haati tun ilma ishee barsiisuuf sangaa gurgurtu saawwa ilmattu qottee oomishtee gabaa baastee galiin argattu hin jiru. Garuu barnoonni akka ija banu gaara hiyyummaa diiguu akka ta'e waan beektuuf ilma ofii barsiisuu akka qabdu galeefi jira. Abjuu ilma ishee dukkana keessaa baasuu kanas dhugoomsuuf homtuu ishee hin daangessine. Qoraan dugdatti baattee ilmi ishee barsiifte. Akkuma abjootte ilmi ishee baratee eebbifameef. Mucaan ishee barana eebbifames eebba isaarratti ka argamte harmee isaatti uffata eebbaa ofii uwwisee ofii qoraan dugdatti baachuun oolmaa fi ulfina ishee hime. Suuraa fi viidiyoon maatii kanaa miidiyaa hawaasaa to'ate hedduus garaaraase. Namni kun obbo Baharuu Abarraa jedhamu. Gaafa kutaa 11 baraturraa kaasee roorroo saba Oromoo irra jiru mormuu ka'ee gale Baharuun magaalaa Fiicheetti umurii guutuun itti murtaa'uu fi mana hidhaa Qaallittiitti bara hedduu dabarsuu waahilli isaa qondaalli mootummaa obbo Taayyee Danda'aa ragaa ba'eef umurii isaa keessaa waggaa 20 guutuu mana hidhaatti dabarse. Sababa wal'aansoo kanaa barnoota ofii addaan kutuuf dirqamee ture. Jijjiirama siyaasaa bara 2018 booda mana hidhaatii kan ba'e Baharuun cichee barnoota isaa bakka itti dhaabe irraa itti fufe Yuunivarsiitii Amboorraa barana digiriin eebbifame. Seenaa kana fakkaatu kan qabu namni biraa qondaala Koongireesii Federaalawaa Oromoo obbo Olbaanaa Leellisaati. Diddaa Oromoo keessatti umurii fi jireenya ofii aarsaa ka godhan obbo Olbaanaa Leellisaa barnoonni digirii waggaa 3 xumuramu waggaa 20 caalaa itti fudhatee jira. Namni kun waggoota 7 caalaniif mana hidhaatti nama dabarse. Bara digirii qabaachuun salphaa hin turretti barnoota digirii ka eegale obbo Olbaanaan sababa abbootii irree warra humna qabanii fi maallaqa qabanii barnoota isaa dhaabe. Jijjiirama siyaasaa dhufe boodas mana hidhaatii hiikame. Olbaanaan akka mana hidhaatii ba'een gara barnoota isaa kan gore yoo ta'u barana digirii isaa waggoota 12 booda eebbifamee ba'e. Ijoolleen isaa 2 isa dura digiriidhaan eebbifamanii hojii qabachuullee himuu maatiin bu'aa bayii wal'aansoo siyaasaa keessatti baay'ee umurii isaanii gariin qabeenya kuun qaamaa fi qalbii isaanii gariin immoo lubbuu kennanii jiru. Obbo Olbaanaa fi Baharuun warra kanneen keessaa muraasa. Maanguddoon godina Gujii umuriin isaanii 70 Yuunivarsiitii Bulee Horaarraa maastarsiin eebbifaman kunis mata duree oduu turan. Abbaan ijoollee 8 fi akaakayyuuwwanii obbo Alii Saafaa muummee barnoota maarketing maanejmentiidhaan qabxii olaanaa galmeessuudhaan badhaasaan eebbifaman. Umurii isaanii 35tti digirii kan fudhatan taatullee umurii sooramarra jiranitti maastarsii ofii harkaan gahatanii jiru. Barnoonni rakkoolee addunyaa keenyaatiif furtuudha ka jedhan maanguddoon kibba Oromiyaa umuriin barachuun hin daangeessuu jedhan.
Gaazexeessaa Yihuun Ingidaa eebbifamtoota baranaa keessaa kan biraati. Ogeessi miidiyaa kun barnoota maastarsiisaa waggaa 8 dura jalqabee ture. Tarii eebbi kun waggaa 7-8 dura waan raawwatamu ture. Haa ta'uuti haalli ture an tokkoffaa bara bulchiinsa wayyaanees biyyarraa baqachuudhaaf dirqamee tan ture. Yeroo sanattis barumsa kana harkaan qabaan ture. Ittiin milkoofne addaan kutee deemuudhaaf dirqameera. Inni kun yeroo sadaffaa ture. Inni marsaa sadaffaan kunis haalonni gufachiisuudhaaf danda'an hedduun turanii jiru. Dhiibbaa siyaasaa ture hordofee biyyarraa kan godaane Yihuun jijjiirama siyaasaa booda biyya galuun barnoota isaa akka haaraatti eegale. Osoo barnoota irra jiru ammas qormaanni biraa dhufe. Miidiyaan keessa dalagu mootummaadhaan ni cufame. Marsaa biraatiif biyyarraa godaanuufis ni dirqame. Keessumaa wareegamuu artiista Haacaaluu Hundeessaa hordofee nuyi akka hojjettoota OMN'tti akka gaazexeessitoota OMN'tti haalli ture baay'ee ulfaataa ture jechuudhaaf nan danda'a. Manaa gadi ba'uun illee baay'ee rakkoo ture. Manaa gadi ba'anii sanarra darbanii mana barumsaa deemanii barumsa ofii hordofuun walabummaadhaan socho'uun walabummaadhaan sammuu walabaan ta'anii barachuun mataan isaayyuu haala lubbuudhaan jiraachuuf rakkisaa ta'e keessatti baay'ee qormaata guddaa ture. Haaluma kana keessa ta'ee barumsa koo hordofaa ergan tureen booda immoo yeroo booda biyyaas baqachuudhaaf haalli nu dalqisiiseeti kan ture. Biyya baqadheellee biyya baqaa keessa jiraadhee barumsa kana addaan hin kunne. Waa bayii hundaa obsuudhaan cichee barnoota isaa xumuree eebbifame. Miira gammachuu isaa garuu waa illansaa barnoota waliin eegalee wajjin qooddachuu hin dandeenye. Hiriyoota koo garas jiran faana haasa'atan ture viidiyoo koolii yeroo isaan eebbifamannaa bilbilanii isaanillee gammachuutu itti dhagahamaati kan ture. Haalonni miira namaa tuqan hedduun turanii hiriyoonni koo kan akka Galaanaa Dhaqqabaafaa sadarkaa naasofsiisuu dadhabuutti yeroo isaan gadda ibsataa turan fa'aa biraan dhabuu isaaniitti argaati kan inni ture. Anas battala sanarraa kaasee xiqqoo natti dhagahameeti jira bakka sanatti argamuu dhabuun koo. Seenaan kun tarii ammaaf seenaa koo fakkaatu malee dhiibbaa namoonni hedduun keessa jiran illee mul'isuudhaaf ni danda'a jedheetanii yaada. Eebbifamtoota baranaa keessa seenaawwan addaa akkanaa baay'eetu dhaga'ame. Seenaawwan garaa nama nyaata. Kan daran nama gammachiisan, abdii namaa kennanii fi onnee namatti toran. Lammiileen Itoophiyaa akka kanaan baratanii eebbifamaa jiru. Eebbifamtoonni baga gammadu. Oduu keenya biraatiin qaamoleen mootummaa qonnaan bultootaa fi daldaltoota sababa tokko malee erga hidhanii booda mallaqa kafaltan malee hin baatan jechuun darraa jiru jedhu jiraattonni Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa magaalaa Guddoo Masqal. Dargaggoonni nagaa ajjeefamaa jiraachuu fi yakki gudeeddii fi saamichas qaamolee nageenya mootummaatiin raawwatamaa jira jechuun OMN'tti himaniitii jiru. Gabaasa qindaa'ee Neemaa Umartuu dubbisaam. Qaamoleen mootummaa qonnaan bultootaa fi daldaltoota sababa tokko malee erga hidhanii booda maallaqa kaffaltan malee hin baatan jechuun dararaa jiru jiru. Jiraattonni Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa magaalaa Gundoo Masqalaa. Saamichi daangaa dabree fi dararaan qaamolee mootummaatiin hawaasa nagaa Aanaa Darraa irratti raawwatamaa jiru kun ulfaataa dhufuusaa kan himan jiraattonni gandichaa ajjeechaan namoota nagaa irratti raawwatamuu fi dubartoota gudeetuun yakka guyyaa guyyaan raawwatamaa oolu ta'ee jira jiru. Dargaggoota nagaa mana maatii keessaa qabuun reebicha irratti raawwachuu dabalatee abbootii qabeenyaa aanicha keessa jiran hidhuun maallaqa kaffalchiisanii hiikaa kanneen kaffaluu didan ammoo mana hidhaa tursiisaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ibsaniiti jiru. Adoolessa 15 bara 2022 dargaggoo nagaa mootora irraa buusanii gara bosona ganda baabbuu dirree laga Kaaraabaa jaamutti geessuun rasaasaan akka ajjeesan kan himan maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dararaan akka kanaa qaamolee mootummaatiin isaanirra dhaqqabaa jiraachuunsaa hedduu akka isaan yaaddeessee dubbatu. Aggatanii qabanii birrii hammanaa fuudha jedhanii birrii kuma 8 as kaffalanii bahan waan ijoollee qeerroon kun nama guuramaa hidhaatti mandarma keenya kana ijoollee 15 qabameeru. Isaan erga isaan kana godhamanii warratanii immoo mul'attii kana fuudhanii manaa fuudhanii ajjeesanii bishaan Karaaba jedhamu tokko biratti gatan. Bishaan kun wanna balleessan qabu wanna godhan qabu motora bichaa oofa.
aanaan darraa qabiyyee lafa ishiitiin naannoo Amaaraa waliin akka waldaangessitu kan himan maddeen humnoonni naannoo Amaaraa irraa seenanis jiraachuu himanii nageenyi hawaasa Oromoo aanichaas yaaddoo hamaaf saaxilamu himaniiti jiru. Qaamoleen mootummaa yeroo nama hidhan qabata deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun ta'us yeroo nama hiikuuf jahan ammoo qarshii 80,000 hanga 100,000 gaafachuun kan kaffaluu dhabe achuma tursiisaa jiru jedhu. Ijoolleen immoo dheengadduma kana immoo ijoolleen qabamanii 80,000 fuudha jedhaniini ijoolleen dheengadda gadhiifaman 80,000 fuudha kennaniiti jechaadha. Annutti ka'utti rono duramaanu amaarri akka nutti dabarre yaani meeshaa irraa hidhatanii meeshaa sun Oromootti daggame irraa kaase kanaani duwwaa wanna jiraniifu wanuma fedhetu nutti seene tooni amara silliidha wanna wanni isaannurraa dhufanii qofa fakkeessanii qofa shanee dhadhanii qofa fakkeessanii qofa akkasitti hizbiin darabamaa jira. Naa bobba'ee amma qote bulaadha qote bultoota ammaan akkatti qabame sun. Aanicha keessatti qonnaan bultoota irraa qawween kan hiikame waggaa caaluu isaa kan ibsan maddeen yeroo ammaa kana humnoota mootummaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuuf ijaare dabalatee humnoonni faannoos dabalataan hawaasa nagaa irratti yakka suukanneessaa raawwataa jiraachuu maddeen keenya himaniiti jiru. Komii hawaasa kanaa ilaalchisuun itti aanaa bulchaa bulchiinsa aanaa darraa kan ta'an obbo Mikaa'el Tashoomaa dubbisuuf irra deddeebiin bilbilus bilbila harkaa nuuf hin kaasne. Godina Arsii Lixaa fi Bahaatti qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun hidhaa fi ajjechaan hammaachuu jiraattonni OMN itti himan. Magaalota godina dabalatee aanaalee godina Arsii Lixaa fi Bahaa keessatti argaman kanneen akka Digaluu Xiijoo, Asallaa, Martii, Gololchaan, Dodolaa, Asaasam, Shaallaa, Heeban Arsii fi Collii keessatti hidhaan jumlaa hawaasa nagaa irratti raawwatamu hammaachuu isaa fi Heeban Arsiitti ammoo namoonni nagaa ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Gabaasni qindaa'e akka itti aanutti dhiyaata. Godina Arsii Lixaa fi Bahaatti qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun hidhaa fi ajjechaan hammaachuu jiraattonni OMN itti himaniiti jiru. Magaalota godinaa dabalatee aanaalee godina Arsii Lixaa fi Bahaa keessatti argaman kanneen akka Digaluu Xiijoo, Asallaam, Martiim, Gololchaam, Dodolaam, Asaasam, Shaallaam, Heeban Arsii fi Collii keessatti hidhaan jumlaa hawaasa nagaa irratti raawwatamu hammaachuun jiraattonni himanii jiru. Namoonni hidhaman kunneen irra caalaan isaanii miseensota adda bilisummaa